Naannoo Oromiyaatti fayyadamummaa qonnaan bulaa gama hundaan mirkaneessuuf inisheetiivii jallisii boneetiin sanyiin facaafamaa jira. Oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaa dabaluun fayyadamummaa qonnaan bulaa mirkaneessuuf inisheetiivii mootummaan baase galmaan ga'uuf jallisii boneetiin qamadiin misoomaa jira. Qonnaan bultoonnis lafti kanaan dura oomisha malee lafa ba'aa ture tarsiimoo mootummaan fayyadamummaa qonnaan bulaa mirkaneessuuf baaseen irraa fayyadamaa jira. Mootummoota dabran keessa lafti kun horii irra dheeda bona horii irra dheeda. Mootummaan baraayinaa ifa dhufe booda shanyii gargaraa nuuf fidee shanyiin hatattamaan nu dhaqqabdu ta'u hongee dandamattu asirratti nu dhiyeessuudhaan fooyyee guddaa arganne jechuudha. Waan dur nuti ittiin eeggamne jallisiidhaan fayyadamaa. Gaafa jallisilleen lamadditilleen qallate eela gaffagoo as keessatti nu baasee motora paampiidhaan as keessa fayyadamne asitti hedduu oomishaa jirra jechuudha. Garaagarummaa guddaa jira garuu boruu nuti shanyii aadaadhaa tanuma barre facaasaa turre kanaafuu amma immoo bifa ammayyaatiin inisheetiivii qonnaa tana milkeessuudhaaf haala baay'eedhaan injifannoo guddaadhaan caasaalee teenyaa fi uummattoota keenyaa wajjin itti seennee baay'ee gammachuu qophiirra jirra. Har'aaf ammoo garuu affeerraa shanyiidhaa baay'ee gaggeessine hoggatti jallisiidhaan garuu marsaa sadii ni oomishna yoo qamadii wanta itti fayyadamne cinaa hektaaraatiin qaba waan ta'eef kintaala haga 25 ni arganna jeetii yaada. Misoomni jallisii jalqaba irratti lafa xiqqoo irratti jalqabe yeroo ammaa dachee Oromiyaa guutuu walgahii misoomuu nyaataan of danda'uu bira darbanii gabaaf dhiyeessaa jiru. Jalqaba yoo jalqabnu akka Harargee lixarratti naannoo hektaara 1000 kan geenyeen jalqabne har'a naannoo hektaara 80 geenyee irra jechuun dandamachuu akka karooratti. Kanaaf aanonni duraan irra jalqabne aanaa muraasa aanaa 3-4 hin caalle yeroo ammaan tana aanaa 15 qabnu hundarratti iddoo bishaan jallisii jiru yeroo hundaa'u waggaadhaan misoomni jallisii bonaa kun akka inisheetiivitti qabatamee xiyyeeffannaa olaanaadhaan maaliif tokkoffaa lafti duraan ganna qofa oomisha kennitu yeroo 2-3 yoo oomishame tokkoffaa galiin qonnaan bulaa keenyaa ni ida. Lammaffaa immoo wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessattis gahee olaanaa qaba. Qamadiin immoo oomisha alattis ergamee galii gurguddaa argisiisu waan ta'eef xiyyeeffannaa olaanaadhaan kan itti deemaa jiru. Gaafa duraa tilmaama wamadarree erganna. Kintaala 15 caalu amma immoo gara kintaala 84 hektaara lamarraa argannu. Jijjiirama guddaatu jira waan kana irratti. Haalaan hamililleen haalaan bareedduudha. Qophiilleen haalaan bareedaadha. Yeroo tokko keessatti ganna tokko keessatti saraa lama ni jira haalaan jira. Haalaan jira namni gaafas fi amma wali adda. Gaafas mana citaa keessa galla har'a immoo mana qorqorroo keessa galla. Xaa'oo fi sanyii filatamaa yeroon dhiyaachuunsaa milkaa'ina oomisha isaaniitiif gahee olaanaa qaba. Qonnaan misooma jallisii kunii utuu dursa boqqolloo qotaa jirru mootummaanii labsii mootummaatiin qamadii qotaa jedhee callaa guddistuu nu raamsee qamadii itti fayyadamnu baran immoo boqqolloo qonnee waggaa keessatti 2 gashachaa jirra. Kanaafuu mootummaan keenya galataa argatu nu bukkee dhaabatee nu jajjabeessee mootummaan keenya callaa guddistuu yeroodhaan nuu fidee nu jajjabeessee midhaan nyaataatiin of danda'aa jira. Barreen gaddaas barannee qamadii kana xuruutti nuu fidanii hojjennee qamadii gaashaarraa argannee murtii gaashaarraa arganne. Achi booddee deebifnee boqqolloo qonnee boqqolloo midhagaraa arganne. Isaa booddee immoo xaa'oo fi sanyii immoo sirriimatti hojjetaa misoomaa kan nuun dhiyeessaniif. Kanaaf immoo waan gaashaarraa arganne jabina nuu kenneetti hojjetaa jirra. Qonnaan bultoonni faayidaa jallisiin bonee qabu waan baraniif bu'aa olaanaa irraa argachaa jiru. Faayidaa isaa kanaan dura waan argannee hojjennee beennuu fi amma immoo itti gammannee hojjetataa jirra. Bara kana sanyiinii fi xaa'oon nu dhiyaate. Yeroodhaan nu dhiyaate iyyuu barana yeroo isa duraarra barana yeroodhaan nu dhiyaate. Barana gaa yoo waaqayyo jedhee ittiin nu gahe callaa gaarii argannaa kan jennu abdataa jirra. Qamadiitti akka waggaa 3ffaa kana jammaruun keenya. Qamadii kana gaafa jammarru bara duraa itti wallaallee waaqni duraa balleessee bara lammataa xinnoo ishee fooyyee arginee bara darbe kana sanyii filatamaa qoratamaa nuu fidanii hin facaafannee hankuntaala 5 argate jira, hankuntaala 6 argate jira, 7 argate jira. Akka kanaattiin itti gammannee amma qotachaa jirra. Kanaadha amma immoo isa baranaa immoo gaasaa dhufu waaqayyootu beeka. Sanyiin nu dhufeera. Madaabaraan nu dhufeera. Fudhanneerra amma facaasuudhaaf qophiitti jirra. Karaa mootummaas gargaarsa guddaa qabna. Nu gargaaru dhufanii qoricha raammoo bitaa jedhu hin bitannaa hin facaafannaa raammoon kun nu tasgabbaa'ee jirra. Naannichatti qonni jallisii bonee qophii olaanaa fi dadammaqina gaariitiin adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u dhiyeessiin barbaachisaanis yeroodhaan dhiyaachaa jira. Lafa bara kana qotuu fi qabanne keessaa hektaara 255,737 keessaa sa'aatii ammaa kana qophii maasii hektaara 52,000 geenyedha kan jiru jechuudha. Facaasaa 3,500tti geenye jira. Bifuma wal fakkaatuun aanaaleen adda addaa sa'aatii ammaa kana yeroo ammaa kana facaasaa adda addaa keessa kan jiranidha.
Inni kun ragaan kun kan jijjiiramu yoo ta'e illee haalli mijataanii keessumattuu bara kana jiru keessaa dhiyeessii hojii wal qabatee qote bulaan keenya sanyii barbaadu xaawwa barbaadu dhiyootti argatee isaatii ammaa kana akka duraa danqaan dhimmoonni adda addaa kan keessaa hafe yoo ta'u xaawwanis sanyiinis yeroodhaan kan dhiyaatee fi keessumattuu immoo sanyiin dhiyaate sanyii qote bulaan keenya filatu oomishtummaan isaa naannoo keenyatti baay'ee olaanaa ta'ee fi hawaasa keenya birattis fudhatamaa ta'e akka ta'e beekamaadha jechuudha. Milkaa'ina hojii kanaatii fi olmost kaanaalii 62 qabna. Kan suphamuu qabu suphamee xumuramee jira. Yoo xinnaate kan amma ganaa dhiyeessinu 350 kan jennu paampii 4186 qote bulaa bira ga'ee jira akka godina keenyatti 350 sa'aatii ammaa kana qote bulaa afurafsamaa kan jiru yoo ta'u jallisii aadaatiinis lafa hektaara yoo xinnaate 200,000 ol qotuudhaa fi poteenshaalli kun adda ba'ee qote bulaa keenya birattis hawaasa keenya birattis qophiin akkasii kan godhamaa jiruu fi gaggeessaan keenyas kana beekee ogeessi keenyas kana beekee hojii kanaan hoogganaa jiru ta'uusaadha.